barbaadu inni afaanii nama bu'aa jedha. Agarsiisu danda'u. Kunis mallattoo dhiphachuu dandeenya rakkachuu laannee rakkoo keessa of galchu. Kanaan booda kan dhorkatu Waaqayyoodha. Baattuu seexanaa taanee amma yoomitti seexan nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuu fi biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya haala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha egaa guyyaa har'aa kana seenaa nama tokkoon qabadhee dhiyaadheera. Hundumti keessan miseensi haaraan chaanaalii keenyaa taatan sabiskiraayibii fi sheer gochuu hin dagatina. Qophii kanas amma xumuraa sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin beeksisa. Qabeenya barbaacha qarshii barbaacha gara mana xunqaayii deemeetan harka koo duwwaa hafee kan jedhudha. Qabeenya barbaacha qarshii barbaacha gara mana xunqaayii deemeetan harka koo duwwaa hafee. Egaa akkuma beekamu seenaan kun seenaa nama tokkooti. Nageenya namichaatiifis jecha maqaa nama kanaas waamuu hin barbaadu. Hundumti keessan waan akkasiirraati akka of eeggattan yookiin immoo akka of qusattaniitiif hunduma keessan hin barsiisa hin gorsa jennee waan yaanneetiif qabeenya akkamitti argatama, qabeenya akkamitti dhufa, qabeenya kan namaa kennu eenyudha, uumaadha moo uumamaadha isa jedhu beekuudhaan namoonni baay'een guddaa barbaadutti ishee xiqqoo dhabu. Egaa Oromoon waa jedha gaafa mammaaku otoo isa dhukaa eeganii isa qooxii irraa otoo eeganii inni afaanii nama bu'aa jedhama. Namni Waaqayyoon isa gargaare, namni Waaqayyoon isa faana jiru, namni sodaa Waaqayyoo qabu, namni Waaqayyootiin amanu yeroo baay'ee hiyyeessa hin jedhamu. Hiyyeessa jechuun hiyyummaa sammuu ta'uu danda'a malee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuun hiyyummaan hin ibsu. Namoonni yeroo baay'ee hiyyeessa warri jedhaman isaan kami jennee gaafa ilaallu warra fayyaa hin qabne, warra hojjechuu hin dandeenye, warra dhibee garaa garaatiin kufanii jiran gaafa ta'an sooressi inni jedhamu isa qabeenya qabu otoo hin ta'in isa fayyaa qabu, isa harka qabu, isa miilla qabu, isa luka qabudha. Egaa Waaqayyoonis ilma namaa gaafa uume ilmi namaa dhama'ee, ilmi namaa hojjetee, ilmi namaa xaaree akka argatuuf malee wantoota garaa garaa fayyadamee xunqaayitti fayyadamee akka sooromuuf akka inni duroomuuf Waaqayyo san uumne. Hunda dursa akkamitti xunqaayin qabeenya keenya baay'isuu danda'a? Birri keenya akkamitti baay'isuu danda'a? Sooressa akkamitti gochuu danda'a? Jarri kun hafuura kanatti fayyadamanii dha'insaatiin, xunqolaatiin yeroodhaaf fincii wayii mallattoo wayii agarsiisuu danda'u. Kunis mallattoon kun mallattoo hojii hafuura hamaa malee kan Waaqayyo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Egaa namni kun seenaa kanarraati gaafa ilaallu qabeenyan barbaada, qabeenyan argachuu qaba, qabeenya godhachuun qaba jechuudhaan namoota wajjin nama mari'atedha. Namni akkuma beekamu macaafa fakkeenyaa gubbaa irratti hiriyaan hamaan obboleessa isaa ni ababbala gara karaa hin taanetti isa geessa akkuma jedhamu qabeenya argachuudhaaf maal gochuun qaba jechuudhaan nama faana gaafa mari'atu gara mana xunqaayii yoo deemte waa beekaan wayii jira gara sana yoo dhaqxe
qabeenya kee inni siif baay'isa abaluu bira deemi jechuudhaan itti himu. Namni kunis ka'ee qarshii qabu walitti guurratee bakka jedhame kana qabeenya argachuudhaaf ka'ee deeme. Dogongorri jalqabaa otoo uumaan jiru uumamaa irratti hirkachuu, carraa ofii borii otoo hin beekiin har'a abdiidhaan sooromuu. Inni biraan immoo waaqa dhiisanii abdii ofii hafuura hamaarra kaawwachuudha. Dogongorri inni itti aanu immoo mana xonqaayii dhaqanii eenyummaa ofii galmeessanii kaa'uudha. Egaa akkuma beekamu namni gara sana deeme maqaa isaa, koodii isaa, eenyummaa isaa dabarsee seexanaatiif waliigaltee guutuu mallatteesse jecha. Waliigaltee guutuu kenneefi jecha. Dabarsanii of kennuu jechaadha kun. Maqaa kee si gaafata, maqaa cuuphaa kee si gaafata, maqaa abbaa kee si gaafata. Eenyummaa kee hunduma odeeffannoo guutuu erga walitti guurrateen booda xonqaayin siif hojjeta too hin ta'in sirratti hojjeta jecha. Xonqaayin yoomillee nuuf hojjetee hin beeku nurratti hojjeta. Gama tokkoon qarshii keenya nu harkaatii fixa. Gama biraatiin haaromsa jennee waqtii inni barbaadu sana dhaqnee gabbara sana yookiin immoo haaromsa sana akkuma mootummaan nigdi faqaadii yookiin immoo eeyyama daldala namaa kennu sanatti namoonni lafumaa ka'anii otoo hin rakkatiin, otoo hin dhiphatiin, otoo rakkoon tokko isaan irra qaqqabiin yoo rakkatan iyyuu gara isaa deemuu qabuudha. Yoo dhibaman iyyuu gara kam deemuu qabuudha. Kana too hin beekin baay'oliin isaanii, koodii isaanii, eenyummaa isaanii, paaswaardii isaanii seexanaaf yookiin immoo xonqaayichaaf kennanii karaa kana seexanni akka barbaade seenee isaaniitiin bojobbojee qabeenya isaanii harkatti fixee ittiitiin taphata jechaadha. Kun maalirraatii kan ka'edha? Wallaalummaa fi hubannoo wangeelarraatii kan ka'edha. Qulqullichi Phaawulos yoo duunes yoo jiraannes kanuma keeti jedhee kan dubbateef kanaafidha. Yoo duunes kan Waaqayyooti, yoo jiraannes kan Waaqayyooti. Waaqayyoon kaayyoo karoora ittiin nu uume hin qabu. Hin beekas. Maaltu akka nu barbaachisu dursee gaafa uumamne beekaa. Amma nuuf milkaa'utti dhiphachuu dandeenya, qoramuu dandeenya, rakkachuu dandeenya jecha. Obsa daqiiqaa yookiin immoo waggaa muraasaaf jennee koodii keenya, eenyummaa keenya laannee rakkoo keessa of galchu. Kanaan booda maaltu ta'e? Maaltu raawwate? Dhaqee galmeessisee namni koodii kennee namni eenyummaa isaa hime dhumarra maaltu isa quunname? Warri deemtanii beektan hin beektu. Erga harkas diinaa kiyyoo xonqaayii seenneen booda akkamitti ba'uu dandeenya? Gatii guddaa nu kaffalchiisa. Qabeenyi Waaqayyoon hin dhufne, fayyaan Waaqayyoon hin dhufne, qabeenyi dafqa keenyaan hin dhufne, alkallattiidhaan nuti duroomuuf goonu sun yoo dhufes nagaa nuuf hin kennu. Argannes nyaachuu hin dandeenyu. Arguu dandeenya garuu nyaachuu hin dandeenyu. Boqonnaa nuu kennuu hin danda'u. Tasgabbii nuu kennuu hin danda'u. Kanaatiif kana gochuudhaan dura maal gochuu qabna? Isa jedhu beekuu fi baruun, hubachuun hunda keenya nu barbaachisa. Maatiiwwan Waaqa. Kanaatiif egaa kan kennu Waaqayyoodha. Kan dhorkatu Waaqayyoodha. Kadhadhaa isinii kennama, qosoqqosaa isiniif banama kan jedhu Waaqayyoodha malee xonqaayiidhaa, seexana, hafuura hamaa, qaalluudha, jinniidhaa kan jedhu hin jiru. Amma yoomitti gowwoomna? Amma yoomitti gowwoomne baattuu seexanaa taanee deddeebina? Amma yoomitti seexanni ijoollee isaa nu godhatee, garbicha isaa nu godhatee, garbummaa isa itti keessaa baane sanatti deebina? Kiristoos dhiiga isaatiin, du'uu isaatiin fannifamee
garbummaa jalaatiin nu baasisa. Sanaan booda namni kun maal ta'e mee qophii lammaffaatiin itti deebinu. Qophii lammaffaatiin kan wal agarru ta'a har'aaf kanumaatiin nu haa ga'u.